dhugaa dubbata akkasiin jirtu dhugaa dubbata dhugaan beekuun oromiyaa warri nyaachisu jiru diini oromoo khawayyaane caala oromoo balleessuu jiru opidiyoo ta'uu siinoo agarsiiftaa jiru lammi beenya inqabata gaafa maakalaayi cumnee dhanii diraamaaf abiyyi diraama hojjetanii sun shawwadan suni lammi fa qondaaltoti sun ijoolleen sun ijoollee wagga baay'eef bar wayyaane torchar godhama baate har dhalle ka torchar godhamu jiru sun jechuudha khaalee namijjeesuu jiru war qaar namijjeesuu jiru war khaflanno soba sagaltami jafi dneedhetti cafar warrun wal fakkaat warra kana khawalin Itoophiyaa jaarta look tana beeta fulana nabdi tuqud dhugaa dubba annam siyaasaati mit qawwee leeloluut injir khara nagaa leeloluut injir nam midiyaat waan beek dubbadha waan naagal dubbadha agnagal tetti yakki namooma hamama mallukkuu fa keessan namidu mamad deeksiso mallukkuu keessatti dha mallukkuu keessatti akkam ammaanash mammaan ijaara mankitiyyaa ijaarani mankitiyyaa fi waxaan mangororrii keessan namidu qaroorfatani kanaafu wanni ta'uu jira oromiyaa keessa wanni ta'uu jira battu ergeessaa ujiin isamaan dhaaba adbilisummaa oromoo keessatti dubbi himaa sabqunnamti qaala qabbaay nami kun nam gaafachuu dhaqee qabana achumaa nam bisani meseenu mulaalatin nam gaafachuu dhaqee scholarship sii kennanii san bisanii jechuudha manidhaa keessa halkan si baasanii nam wayii waan kannatti maam sorry mucaan poolisii waan naan jedhe beektaa yoo jeesuuf nam baasanii naan jedhe dhugaa rabbi san dima yoo jeesuuf baasan mee wagga baay'aas ture jira dadhabne jirra boosha achi kennaniif sun asottuutina awwaraarriduuti jedhan waan inni achi nyaasuun kaffalchiisaa jedhan kaffalchiisa jechuun namni iteman keekkeet wagga tokko achi tukkaamsit daabboo tokkoof shaayii tokko kennituuf kaffalchiifta dhaqxee bosona baaftee jeefte jara kanaan mootummaa inni justify godhuu dandeenya mee namummaan sammuu qabu oromoo sammuu namni sammuu qabnu oromoo kee baay'ee jira hin beeka tana arrabaaf hin jenne realitii warri sammuun isa duwwaa kaw gari akkanaati ulee ta'e obboleessuuf ijjeessu kalmaan nama bineensi nyaachis kumaatamaan jira dhiisi warri ittiin daballe oromoo sammuu xiqqoo tokko qabdan irdeebiyaa yaada sammuu agana ka qabdan agiroomi dootatin nami ijjeessan kun hamata uran kun awaash arbaa baanan kan keessatti ilmi namaa ispaaltii oowwitu gubbaa simmintoo oowwitu gubbaa garaanoof ta'a jechuu garaan adu saat saddeeti Guantanamo keessa bitta torchariin akkanaan jiru my friend Guantanamo keessa torchariin akkanaan jiru kanaafu bar wayyaanee wanni dalaga manidhaa keessatti ta'uu jedhee arragabay tokkottiini manidhaa keessan namin tumani Itoophiyaan jidabri caala jihan gad buute argamti ardhalle caala bor gad bu'ee deemtee jiru kanaafu waan bar wayyaanee dhiis waan seen addunyaa keessatti argineen beekne iddoo agarree ammallee arguuf jirra jechuudha sunitti hidhamtoo siyaasaa